Jirra jirtu maatii kaasuu ishee akkam jirta fayyaa jirtani nuti nagaadha galata rabbii isinis baga nagaa taatan baga jiraattani akkam jireenyi maal fakkaatti nageenyi keenya bakka jirtanitti isin akka qabu isinin jechuu jaalanna egaa arras deebinee dhufnee jirra kaasuuf wajjin dhufne arra maal seetani maal qabannee dhufne seetani maal qabannee dhufne seetani akkuma argitan egaa ala jirra oddoo keessa jirra. Egaa amma ayyaanni faasiikaallee gahaa jira. Ayyaanni faasiikaa gahaa jira. Ayyaana faasiikaatti maal qophooftan meeshaa maal qophooftan nuti immoo qophaa'aa jira. Dukkus bituufi egaa har'a gabaa deemuu addi bal'atuuni kinoo immoo dursa maal seetan keessumaa kan namatti dursa koottoo buna dhugii seenaa buna dhugaa namaan jedhanii buna har'a buna keenya akkuma oomishni kinoo oomishni keenya gahee jira. Samoona gimmaasha irraa guurree jirra gimmaasha immoo ayyaanaaf irraa guurranna jenneeti egaa oomisha keenya argitanii gatti buuse buna egaa kinoo kaan guuraa jirra kanatti argitanii buna jechuudha kun. Kinoo obbo Kaasuu nama keechaa guuraa jiru obbo Kaasuu. Abbaan hafileeti jirtanii akkam kun argitanii buna eshi kun buna ta'uu keessatti namni ducaatan hafamne waan ta'eef ganaadha. Namni wayii harkaa fo'achuudha. Wanna ayyaana keessummaa bunaan danfisnu kinoo Kaasuu nama keessaa guuraa jira jechuudha. Wayyee innaa dura irraa guuraa turre amma immoo hundi hin geenye ol qixxaa'ee gahuu didee kanaaf egaa jalqaba buusaa jira kun gana jalqaba amma guyyaa gizee lammaffaa zuurii lammaffaa buusutti sirriitti buusa jechuudha. Sirriitti buusa amma akka samoona isaanii kana tokko irraa guurre jechuudha. Injera gara biraatti achi keessa babaasan keessa injera innaa dafkaa Kaasuu guure. Argitanii bunni isaa tokkichi firee lama of keessaa qaba jechuudha. Lama goota jechuudha obboleewwani lakkuu alaa jechuudha gara biraatiin lakkuu ala jechuudha argitanii. Akkana Kaasuun guuraa jira dhugaa baay'een itti gammada jechuudha. Lammaffaa isaa guurrachaa jira kun immoo maangoodha. Maangoonis amma buusaa jira jechuudha. Bakka gibbii ofii keessatti wanna baay'ee hojjechuu hin danda'an. Wanna baay'ee kuni waan warqeedha. Warqeen hin jira muka akkanumaanis hin jira qaaraanis hin jira naanaanis hin jirti. Naanaan beektume biyya arabaatitti shaayii hodhanii sigaa maxabashaa maali sigaa maxabashaa kinoo kunillee maali kan qoricha machi kan jalaa sun jechuudha. Qoricha michiitti namaa kasee hin beektu namaa kasee jechuudha. Inna kun immoo avokaadoodha. Avokaadonis buusaa jira argitanii. Kinoo avokaadoon illee buusaa jira argitanii. Kinoo jechuudha. Buusaa jira. Kuuwwanis avokaadoo baay'eetu jira bargis as keessa kan amma beekatumaaf goggosine. Innaa baay'eetu jira avokaadoon jechuudha. Kunis amma guddichi kun avokaadoodha. Innaa buufachaa jira jechuudha. Ganaa buusaa jira jechuudha. Avokaadoon amma firuma akka tokkicha kanatti sirriitti buusaa jechuudha. Kunis avokaadoodha. Inni deebisee immoo kinoo bunni as keessa siin jira. Nasudha garuu raammoo noora jiraatee natti utaale jedhee kan gura nama qabattoo hin jirti miti maal jedhani maal inni maqaan ishii
gaararraa hin beektanii gaararraa jechuudha gurra nama qabattarree warra soddaaga iyyisuutti namarraan buqqaatu jedhama. Ani kanaafiyyuu iddoo shaakiltiin jirutu isiiqu jechuudha. Ishuma sodaadha jecha sana ga'e waan ta'eef garuu na qabattee hin beektu. Amma osoo na qabatteellee harree warra soddaa ga'echaa iyyitutti narraan buqqaasu. Harreen hin jirtu qaama chaayinaanuu fixanii harroota chaayinaan hin qalu. Kanaafani na sodaadha isin jechuufani gaararraan immoo iddoo ataakiltii bakka bamtee hin jirtu. Bifti ishiitillee ataakiltuma fakkaatti. Yoo gaarratti buute gaa fakkaatti. Yoo manarratti buute mana fakkaatti. Jaarkaa irratti soo buute jaarkaanuma kana fakkaatti. Innaa kana isiniin jira. Har'a kinoo buna ayyaana guurradheen jira. Gizee rakkadhe ganama baay'eetaan muradheetaan goggossee osuma guyyaa tokko bichaa duu barbaada goggossee bakka. Ano gochuu tumachuu bichaa kaawwee tumuu bichaadha isiniin jira. Kana fakkaata egaa ataakiltiin keenya erga bal'atu hundeesse baay'ee tokko onnoo ta'ee jira. Inni miidhame. Maaliif bishaan illee namni kennuuf hin jiru kun amma qeexama ayyaanni gahaa jira waan ta'eef qeexama ayyaanati kuni. Qeexama ayyaana. Qeexamaan kun amma gabaatti birrii 200 jedhan. Hiyaa tokko jechuudha. Bal'atuun garuu manumaa qabdii kanatti margaa jira. Inni akkasii isiniin jira. Baay'eetu jira egaa. Ammaaf kanuma isin waraaba guyyaa biraa isin waraabaa daa'imti kiyyaallee natti qaadee jira waan ta'eef akkasii maatii keenya guyyaa ayyaana isin ayyaamuftanii buna uddu. Ishii dhageessanii ababaan akkatti bareedu argitanii ababaa kana baay'ee. Kana fakkaata egaa viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaa nuuf ta'a sin jaalanna. Baay baay.